Gaaffisa kana waanuma jechuun nu jidduu jiru wallaalee waan maaliif yookaan jaalala na bira jiraattu hin jiru yookaan immoo narraa hafee ala narraa hafee taa'utti hin jiru dalagarraa isin aaree na biraa is deeme. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa qabdanii gaa daawwattoota koomitoota keenyarraa dhufnee deebinee jirra. Waan hedduu nama rifachiisu waan hedduu bakka maal jee akkaan isinii hin beeku waan nama naasisu jechuudha. Walumaa galattu dhiifama naa godhaa isinii jecha. Raajuu irraa hin haasa'u dhufee har'aan tana akkuma beekamtu raajuu viidiyoo inni gadhiise namni hin argin hin jiru. Egaa akkasuma waa hedduu narra dalagu jira raajuun hedduu jireenya kiyyalee na laaqee bakka waan hin taane keessa na galchu jira. Maal jee akkaan haasa'uun beeku bakka har'aan tana hedduu gaddaanii dhufe jechuudha. Na jaalatee na biratti nafne way immoo faayoo jaalatee faayoo biratti nafne jidduutti hafee jechuudha. Duun dhufeetuma gisee hunda manatti na cinqaa sababni isaatis bidiroola maallaqa dhufee jee lubburra dhaabbatu jira. Dalagu jiruutii dhufee warra arabaa kiyyatti yeroo mara inni kun taaskii achirraa na fuudha gaanumaa barsiise osoo ifitti illee barsiisuu baadhee wayyaadha anaaf barsiise. Ifi barsiiseetiin kunoo dalagarraa illee naaree daawwattoota keenya dalagarraa illee naaree garaajuun anumaaf barsiise. Yeroo mara dhufee hulaa dadhee warra arabaatiin maallaqa jaa. Waanuma san ta'eef kunoo dalagarraas ari'ameetiin jira. Way na biratti nafne way faayoo biratti nafne jidduu sanatti hafe jechuudha. Ilmi namaa tokko yoo sammuun isaa fayyaa qabaatu taate mana arabaa dhufee iddoo hojii jechuudha. Dhufee hulaa namarratti hin daddahu. Egaa yoo mataan isaa fayyaa hin qabaanne taate malee inni mana arabaatti dhufee nan cinqu. Mana arabaatti illee na cinqee manatti illee nan dhiifne. Amma ganaa gaayoonni ka dhufee manatti illee kana rabbu taate ni walumaan kalaallu tahaa garuu ammoo raajuun hedduu rakkoo guddoo keessa jira. Rakkoo guddoo namni hin beekneef jechuudha. Mataa isallee rabbashiise. Nallee mataa ooguse. Jaartii isaa faayollee mataa ooguse. Egaa namni kun beeytee jireenya fuulduraatiif jiraata malee kan ammaan tana nyaadhee dhugeetiif hin jiraatu. Inni immoo waanuma ganyaateetuma waan bidiroola nyaatee rafee waanuma bidiroola waan bashannanaa akkasii dhugaadhaa namallee namni ammaan duru akkana na godhe jireenya kiyya kan fuulduraatiif naagahaa miti saniifu naaf raajuun kunoo dalagarraa isin aaree na biraa is deeme. Na biraa deeme silaachumaan nafee wayyaadha akkuma faayoo mana cinqu sanatti anillee dhufee na cinqu jira kunoo narraa hin nafe. Hafillee jee tara meeqa kadhadhinoo ganaa gaanis gudduma ofirraa itti ergitu manarraa aluma narraa dhaabbu jechuun malee na rabbashee matallee shiish na godhee jira maaliif arraan tan akkana loltee sissinnootee dhuftee jechuun keessa hin oolamu. Anka bakka raajuun kanamaa keessaa na baasuuf xiqqishumaan naafe garuu alhamdulillah nifteesin jiraadhaa manni kiyya gahaadha wanni nuti tiyya guutuun alhamdulillah osoo lafa nagayaatiin dalagadhee lafaa qaba jechuudha. Saniifu mana dalagaatti jechuu iddoo hojii namni hin beekne jiru namni gaa fedhu qabaatee fedhii isa namni hojii hin qabne kashlabbii jaanii jiru. Iddoo hojii tana sa'aa ganamaa ni dhufa sa'aa qadaa ni dhufa sa'aa zuurii jechuun ni dhufa guyyaa kasa baqa asrii ni dhufa deebi'ee ammaas guyyaa sa'aa jaha halkan sa'aa jaha jechuudha. Halkan sa'aa jaha ni dhufa. Kun maaluma yaadeetti sa'aa mara dhufe amma sababni ani jechuu dalagarraatti na baasan yeroo mara dhufeeti jechuudha maallaqa jaa sababa sanirratti maal sii tahaa yoo naan jeen jaarsa kiyyagguu nan jeen ka anumaa badii qaba garuu ay carraa keenya jedhe naa badii qaba anaaf bakka hojii barsiise taaskii waan na fudhuuf jecha anaaf barsiise gaafumaaf fi barsiise akkasitti maal sii tahaa gunaan jeen jaarsa kiyyaan jaanii haay jaarsa kee rakkoo qaba dalagallee dhiisii nurraa deemi yeroo mara dhufee halkan deema yeroo mara deema saniifu guddaa hunda nama olaanuu dadhabuun feenu naan jaanii dalagaatii irraa illee na ari'amee kunoo dalagarraa manaan jira faayoo biraas hin jiru jechuudha. Inni kun akkam nu godhuu barbaadee bakka jireenya keenyaafuu maal yaadee hogguun fi kana hunda nurra dalagee jireenya kiyyaafuu maal yaadee namni sammuu yaadu tokko bakka dalagaatii illee hayyee anillee adii rakkoon qabu garuu na godhullee alhamdulillah. Dalagaa illee na baasu dalagaan harka rabbi jirtin na argadha garuu immoo isaa na biratti nafne bakka bahee jira ta'e immoo mana keessatti ol deebi'ee na cinqa silaachumaan irraa bahee narraa hafee dhiirnaa wayyaadhaan gama kiyyaan jechuudha. Achi sila hafee naa furmaata hinafu dhufee na cinqa maal naan jaa keessa kutee jechuudha.
dhiira manaan keessa kaayyette dhiira manaan keessa jira malee bilaashii miti. Dhiiruma kana mee ani mee dhiira kamiin itti godha? Inni nu kanaan nagoo jiru maallaqa jee awwaanin dalagee wayin umriiti jedhii raffixuudhaaf as gubbaataa. Waan bashannana yoo ati bar sanbar kashlabummaa yookaan immoo nama gartee jibbiloon jiraame akkas jechuudha bar maali yoo dalagatee kan dabbar yoo maal rakkoo qaba. Haay biyya namaa tanatti wanni biyyaa baaniif dalagachuudha. Dalagachuu egaa biyyaa bee hoo makiinaa kana wanni biteef inni dalagachuu ni fiimi. Mee maal godhuuniif bite? Inni immoo gabbii ol deebi'eetuma namni ittiin dalagatennaa inni bidirooluma na gaafata. Itti dalagatu ni dhiisee jechuudha. Namni kaayoonii fi waan tana namni waan dalagaa ittiin dalagu karoora baafatee dalagaa san karoora sarara kaatee dalagata. Inni immoo gabbeetuma ol deebi'ee bidiroolaa. Waan malaatii sii miti waan namarraa illee eeggamuu sii miti. Waan ammas fuuldura keenyaaf illee isaaf illee gaarii sii miti. Maaliif ana dhiiseefis ani isaa akkana jechuun osoo hin ta'in mataa isaatiif karoora isaatiif. Namni akka isaa kana taata yoo jiraatan sirriitti akka asirra wanti isiniifillee akka galuugaa malee namni dalaganne akkamiin namni garuma fi yaadu maal jechuu namni iddoo bashannanaa gabbeetuma oluma deebi'ee maallaqa jiru maal jechuu mee maali wanni kanaatu anaaf hin galle hedduu akkana dhibdee bakka hedduu afisa kana waanuma jechuun nu jidduu jiru wallaalee waan maaliif yookaan jaalala na bira jiraattu hin jiru yookaan immoo narraa hafee ala narraa hafee taa'utti hin jiru maallaqaan fudhata bakka inni kaa'uun beeku hedduu dhugumatti waan inni ta'e hedduu akkana dhibee bakka anillee sammuutii sana keessa oofee itti yaadu jira maal akkana godhuu deemu garuu hin beekni gaa waa'ee raajuu tan hedduu mataa nama nyaatti. Hojii jiraachiftee hin jee malee birallee jennee garuu waa hedduu haasee waa hedduu bakka waliin laaqii waliin balleessee ammaan tana ganaanee jira. Wayi naaf hin taane wayi faayoo hin taane yoo rabbi laaffisee faayoo dhaabu rabbi walitti galchee rabbi walitti haa galchu akkasi. Immoo garuu inni yoo niifi nama akkanaa kanaaf haa ta'ute jaartuma isaa sanuu mata dhugumaan jabduudha. Gabbeetuma ol deebi'ee bidiroola maallaqa siin jedhu dhalaan ammaan tana hin jaalattu maaliif hangaan ammaan tana jechuudha isa bar duraan illee inni jiraane akkuma inni hamilee godhatee if jajjabeessee dalagatuuf malee immoo kaampaanii keessatti dalagan asee immoo mana warshaatiin qaban asee immoo maan asee yaadni isaa nan galle bareedduu na dhibee waan namaa kana hamileen tuquu ni jirti jechuuf hin gaafatanillee dhugaadha ammanatti si jiraachisa manatti si dandahaa jee malee ani sumaaf hin dalagaa isaaf hin jiraadha waa namni akkamitti fite hunda nama jiraachisa. Hogguu hunda akkamii namni maallaqa isaa jiraata bar nama yaadutti kaa. Sammuun isaa waliin daleetu wallee gurbaa. Egaa viidiyoon gadi surra numa gartan jechuudha bakka dhaadannaa mana keessatti xinqee jira irraa deemjee malee waan biraa takka waan isa godhan qabu inni garuu mana keessatti dhaadatu jira. Jechuun nama inni kun gabbee ol deebi'aa nama dhaadatu jira bar yoo mana kana dhufe lubbuu takkittiin sirraa baasa. Lubbuu tanaa sirraa baasa dhiira mana keessa kaayyette maal mana keessa kaayyette waan mana keessa qabdu baasi nama si gorsu jiru himi nama si jijjiire himi jeeti lubbuurra kan na dhaabbatu jira. Maaliif? Inni jechuudha anammoo yoo sin jaalanne dirqamaa hayraaju yoo sin jaalanne baran dirqaman qabu dirqamaa lubbuun akka sababsina hojii jaatta haay si wajjin jira dhugaa dirqamaan illee fi nan jaalachistu kalaas adda fixanne kanaafeeti haay akkam fadhanne harakaata kanaa kana naa miti dhalaa biratti illee watti dhufte ganaa waliin taatan faayumaa si dandeessu hara faayoo deebi'aa si galame isumaa si danda'a malee dhalaa biraatti waliin dandeessani hara dhalaa biraatti irraa fagaadhu niin fuudhaa caaltonis na hin godhi jala saraari hin agartu dhalaa biraa maal namni kana namni tisi ol deebu jaartii fi kana todda laalne wanu sibiilumaan nama fiigulee nama fiigu maali mucaan akkana inni kanaatu nama mudattillee jeeyyaanne ani immoo dhiira nama bisu deemana fakkaate maaliif aan dhiira dhugaadha dhiiranne bakka arguma isaatu hin fadhu garuu isa kana gaa itti jaalatti falakoo isaas itti falame ammallee garuu jibbaan dhufnaanis jibbe harkiyya dalagaa na beekan cal jeetiin taa'ee dalagadha annamuma yoonii fi namaa wallole nama dhaadatu namaaf sibiilumaan nama cawu harkumaan nama cawu nama kanaa kana hin fadhu anaafillee hin ta'u faayoo immoo rabbi haa dandeessisu
Maaliif namni afaaniin nama tasgabbeessa ulee waan takka waan garaa nama laa jechuun ulee yoo si tumtellee qaama si madeessi malee waan takka faayidallee hin qabdu. Garuu ani qalas naafeti adda dhaabbachuu qabna sumarratti. An mana kiyyaa dhuftee ganaa natti hin dhaadatini balbala mana kiyyaattis hin bahini. Raaju jechuudhaan ammaan tana dhuftee waan manatti illee dhuftee na tumtuuf hin qabu dhugaadha. Jaalala gaa akkuma duraan jennetti jaalala si qanii kana hunda fidee akkamittiin kana hunda fidee yoo taate si qanii ulee fi harkaa lolaa bakka deemu malee an jaalala akkuma duraatti si qaba.